miseensi raayyaa ittisa Impaayeritti tokko mooraa bilisiginnaa ganuun gooticha waraana bilisummaa Oromootti makame. Caalaqaa Fanfanyeeraa dabalata qaba. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruurraa miseensi raayyaa ittisa Impaayeritti tokko mooraa bilisiginnaa ganuun adoolessa 28 2026 gooticha waraana bilisummaa Oromootti harkaa kennachuu hooggansi waraana bilisummaa Oromoo bakkichaa beeksise. Miseensi raayyaa ittisa Impaayeritti duraanii kun bilisiginnaan mooraa isaa keessatti yeroo adda addaatti loltoota isaa ija shakkiin ilaaluun dararaa hamaa irraan ga'aa jiraachuu muufachuun mooricha balfee akka harka kennate himuun hoggaa waraana bilisummaa Oromootti harka kennates qawwee keemmi tokkoo fi rasaasa 60 qabachuun waraana bilisummaa Oromoo bira dhaqqabuu gabaasni Oromiyaa Naashinaal Miidiyaa dhaqqabe ni mul'isa. Waraanni bilisummaa Oromoos simannaa waa taasisee fi kan jiru yoo ta'u innis simannaa isaaf taasifametti gammaduun ilmaan Oromoo qawwee ormaa baatanii fi adda waraanaatti leenjii ga'aa malee wareegama hin taane kaffalan qawwee isaanii saba irraa dhalatanitti dhukaasuurra gara waraana bilisummaa Oromoo dhufanii harka kennachuun qabsoo bilisummaa Oromoo akka utuban dhaamee jira. Waraanni faashistii bilisiginnaa fedhii isaanii malee humnaan dirqamanii barcuma aangoo siyaasaa Koloneel Abiy Ahmed tiksuuf kutaalee Oromiyaa adda addaatti kan bobbaafaman yeroo gara yerootti miidhaa ulfaataa irra ga'uu fi daba ilmaan Oromoo irratti raawwatamu muufachuun mooraa bilisiginnaa gananii gooticha waraana bilisummaa Oromootti harka kennachaa jiru. Aanaa Begiitti loltoonni bilisiginnaa namoota nagaa ajjeesuun himame. Falmataa Lammii dabalata qaba. Godina Lixa Wallaggaa aanaa Begii ganda lalistuu Loophii keessatti adoolessa 29 2026 loltoonni bilisiginnaa namoota nagaa lama irratti ajjeechaa suukkanneessaa raawwachuu jiraattonni himan. Akka jiraattonni Oromiyaa Naashinaal Miidiyaa foomsanitti loltoonni bilisiginnaa namoota maqaan isaanii Hamzaa Muusaa fi Ahmed Almaadii jedhaman badii tokko malee rasaasa itti roobsuun ajjeesanii biraa deemuu jiraattonni miira gaddaan guutameen foomsanii jiru. Namoonni loltoota bilisiginnaan ajjeechaan irratti raawwatame kunneen hirmaannaa dhaaba siyaasaa kamiyyuu keessatti qooda fudhachaa kan hin jirre yoo ta'u sababa oromummaa isaaniif qofa qe'ee isaanii irratti ajjeefamuu jiraattonni dabaluun ifoomsanii jiru. Murni bilisiginnaa namoota homaayyuu namummaa hin beekne walitti qabuun gara jabummaa fi shiftummaa leenjisuun uummata nagaatti bobbaasuun qolee Oromiyaa cufa keessatti ajjeechaa suukkanneessaa ilmaan Oromoo irratti raawwachuun jibbinsa sabichaaf qabufatti mul'isaa jiraachuun ni beekama. Godina Bahaa Harargee bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa keessatti kaabinoonni bilisiginnaa jiraattota dararaa jiraachuun himame. Gabaasa kanaaf Jaalurkufaa Diinaa. Godina Bahaa Harargee bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa keessatti kaabinootni bilisiginnaa jiraattota dararaa jiraachuu maddeen har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Kaabinootni fi humnootni hidhattoota bilisiginnaa magaalichaa baatii tokko dura jiraata magaalichaa bakka addaa dhaaba Jimaa jedhamee beekamu kan ta'e nama maqaan isaa Yuusuf Ammee Ibroo abbaa daa'ima lamaa kan ta'e sababa harka qalleessateef manni gandaa kennamee fi waggaa 6 manicha kunuunsee keessa jiraachaa ture keessa ari'anii nama biraa itti galchuun isaa fi maatii isaa hiraarfama ulfaataaf saaxiluu maddeen itti dabaluun ONM'if addeessaniiru. Dhimma kana ilaalchisee ONM odeeffannoo dabalataaf jiraattota magaalichaa yoo dubbisu harka qalleeyyiif manni gandaa kennamuu wixinee jedhuun obbo Yuusuf Ammee waggaa 6 dura mana kana fudhatee kiraay isaa kaffalaa keessa bultii dhaabbatee jiraachaa turu ibsuun yeroo ammaa kana kaabinootni hojjettootni waajirichaa dhimmicha ilaallatuu fi humnootni hidhattoota PP magaalichaa nama kana manicha keessaa ari'uun dubartii waggaa 7 biyya Jibuutii turtee dhufte kan sabummaan Amaaraa taate tokko irraa matta'aa yookaan gubboo qarshii 40,000 fudhachuun itti kireessuu isaanii ragaa ba'u. Obbo Yuusuf yeroo ammaa kana rakkoo isa mudate kana irraa kan ka'e mana keessa jiraatu dhabee maatii isaa waliin dukkaanota magaalicha keessa jiranii fi barandaan mana namaa bulaa jira. Sababa kanaanis mucaan isaa tokko balaa dhukkubaaf saaxilamuun lubbuun isaa akka darbe jiraattotni ifoomsaniiru. Kana qofaa miti rakkoon kanaa fi kana fakkaatu wanbadoota bilisiginnaan jiraattota magaalichaa guutuu irra guyya guyyaan ga'aa oolu. Sammuu nama kamiyyuu kana dochuudha jedhu jiraattotni ONM dubbise. Murni badii kaabinootni bilisiginnaa magaalichaa albaadhummaa isaanii mataa isaan kore guuttachuuf jecha saba irraa dhalatanitti diina ta'anii namootni isaan imimmaan dhiigaa boosisaa oolan qubaan kan lakkaa'amus akka hin taane ibsu jiraattotni. Jiraataan ONM addatti dubbise tokko haala waliigala kaabinoota bilisiginnaa magaalichaa yoo ibsu alseerummaa loogii fi malaammaltummaan aadaa hojii isaaniiti. Gaangistaroota saamichaaf eeyyama qabantu waajjira banatee akka nama biyyaa ba'uuf deemutti uummata saamaa jira malee gochi isaanii hojii qaama mootummaa kamiyyuu isaan hin fakkeessu jechuun yaada isaa goolaba. Magaalaa Gimbii keessatti ergamtoonni bilisiginnaa saamichaa fi dararaa hawaasa irratti gaggeessan cimsanii itti fufan. Wabii biyyaa dabalata qaba.
Godina Lixa Wallaggaa bulchiinsa magaalaa Gimbii keessatti ergamtoonni bilisiginnaa manneen hojii daldaltootaa irra deemuun maqaa deeggarsa nageenyaaf jedhuun daldaltoota manneen xixiqqaa qaban irraa qarshii 500 hanga 2,000 akkasumas daldaltoota manneen gurguddaa qaban irraa immoo qarshii 2,000 hanga 5,000 afaan qawween doorsanii harkaa guuraa jiraachuun maddeen ONM'tti himaniiru. Akka maddeen himanitti jiraattota daldalaan bulan kan akka mana nyaataa, mana dhugaatii, dukkaanaa, mana baabura midhaanii fi mana baabura bunaa fi warreen gabaa keessaa daldala xixiqqoo daldalan hunda irraa guuraa jiraachuu ifoomsaniiru. Oduu biroon immoo magaalicha keessatti tiksoonni barcuma aangoo siyaasaa Koloneel Abiyyi Ahmad tiksuuf bobbaafaman daandii irra dhaabbachuun hawaasa hojii isaatti bobba'u daandii irratti qabanii gara adda waraanaatti guuraa jiraachuun maddeen dabaloon ifoomsaniiru. Murni bilisiginnaa raafama hamaa impaaratti mudate irraa ka'uun ergamtoota isaaf ajaja kennee qe'ee uummata Oromootti bobbaasuun saamicha, hidhaa, ajjecha, ukkaamsanii bakka buutee dhabamsiisuu, dararaa fi ukkaamsanii gara mooraa leenjii impaarattiitti guuraa jiraachuun ni beekama. Haleelaan buufata doonii Masrii Damaayitaa dandeettiidhaan doonii addunyaa jeequu agarsiisuuf kan kaayeffatedha jedha gabaasni. Gabaasa qindaa'eef Caalsabaafan Waggaarii. Haleellaan buufata doonii Masrii Damaayitaa irratti raawwatame Iraan haala kana ammeessuu yoo filattee dhiyeessiin doonii fi anniisaa addunyaa caalaatti jeeqamuu akka danda'u agarsiisuuf kan kaayeffate ta'uu New York Times maddoota Iraan lama wabeeffachuun gabaaseera. Maddeen kunneen garuu Iraan yookaan milishaan Iraan waliin michuu ta'e naannicha keessa jiru haleellaa kana raawwachuu isaa eessaa akka jalqabe hin ibsine. Mootummaan Masrii kamisa darbe akka ibsetti guyyaa tokko dura buufata doonii Damaayitaa irratti ibiddi ka'ee haleellaa dirooniitiin kan ka'e yoo ta'u aangawoonni dooniiwwan gaazii lama balaa ibiddaa kanaan miidhamuu isaanii erga gabaasaniin booda dhaabbanni daldala galaanaa Ordofu Liinkir akka jedhetti dhoo'insi roobii darbe mudatee hojii wiirtuu galtee LNG ijoo ta'e tokko jeequun doonii kuusaa fi gaazii deebisee gaazii inergaazii wiirterii fi taanker gaaz loongisaalem miidhee jira. Kaabineen Masrii ibsa kenneen qorannoon duraa taatee kanarratti geggeeffame diroonii irraa kan dhufe jechuun murteesse. Namni itti gaafatamummaa fudhatee akka hin jirre garuu hubachiisanii jiru. Itti dabaluudhaanis qorannoon kun haala taatee kanaa adda baasuu fi dantaa Masrii fi nageenya biyyaalessaa eeguuf tarkaanfii barbaachisaa ta'e fudhachuuf itti fufee jira jedhee jira. Dhaabbileen anniisaa naannichaa bakka biraatti argaman adeemsa waraana ba'aa giddugaleessaa keessatti diroonii fi misaayilaan rukutamaniiru. Garuu kanaan dura Masriin baraartee turte. Haleellaan kun gabaa anniisaa addunyaa irratti dhiibbaa uumuu kan hin oolle ta'us dooniiwwan galaana Meeditiraaniyaanii keessa jiran haleeluudhaan Iraan daldala daran jeequu dandeessi jedha gabaasni kun. Beddelleetti loltoonni bilxiginnaa dargaggoo tokko haala suukkanneessaa ta'een ajjeesanii gatan. Gabaasa qindaa'eef Jaal Haqaafan Fayyeera. Godina Buunnoo Beddellee aanaa Beddellee ganda Tibbaa Dabalii jedhamu keessatti gara jabeeyyiin loltoota bilchiginnaa adoolessa 26 2026 dargaggoo maqaan isaa Taamiraat jedhamu rasaasa itti roobsanii ajjeesuun reeffa isaa mukatti fannisanii deemuu maddeen irraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Akka maddeen himanitti Taamiraat nama nagaa hirmaannaa siyaasaa dhaaba kamiyyuu hin qabnee fi waraqaa ragaa konkolaachisummaa baatee kan jiru ta'uu dubbatu. Dhiiga ilmaan Oromoo dhuguu araada kan godhatan sirna dhableeyyiin loltoota bilchiginnaa goleewwan Oromiyaa cufa keessatti haala kanaan dura amaleeffataniin olitti duguuggaa sanyii raawwachuu jabeessanii kan jiran ta'uun ni beekama. Godina Gujii aanaa Booreetti barsiisaan tokko kaabinoota bilchiginnaan hojii irraa ari'ame. Guutuu gabaasichaaf Jaal Urgufaa Diinaa. Godina Gujii aanaa Booree magaalaa Booree keessaa barsiisaan tokko kaabinoota bilchiginnaan hojii irraa ari'amu jiraattonni har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Kaabinoonni bilchiginnaa dantaa dhuunfaa argatan waloon ukkaamsanii dhoksuun karaa qaxxaamuraa duroomuu dharra'an. Barsiisaa Taklee Mokonnin jedhamu torbaan tokko dura hojii irraa ari'uun maddeen ONM'if ifoomsaniiru. Barsiisaan kun itti gaafatamaa waldaa barsiisota aanichaa kan ta'ee fi wayita miidiyaan OBN qophii caayaa jedhamuun holola bilchiginnaa farsuuf garasi malee rakkoo barsiisotaa fi waan kaabinoonni matta'aa nyaatanii hojjetan waan dubbate qofaaf hojii idilee isaa irraa geggeeffamuun barameera. Mootummaan gabroonfataan bilchiginnaa qooda badhaasaa fi kaffaltii olaanaa barsiisotaaf kennuu malu godinaalee Oromiyaa adda addaa irraa maqaa adda addaa yakkuun hidhuu, saamuu, reebuu, arrabsoo qorqalbii miidhuu, ajjeesuu fi sarbama mirga namoomaa barsiisota irratti raawwatu hammeessee jira. Aanaa Odaa Bultumitti saamichi ergamtoota bilchiginnaan hawaasa irratti raawwatamu jabaate. Jaal Wabii biyyaa dabalata qaba.
Godina Harargee lixaa aanaa Odaa Bultumitti saamichi ergamtoota bilisiginnaan jiraattota irratti raawwatamu jabaatee jiraachuu maddeen odeeffannoo ONM ibsan. Araddaa Qooyyee jedhamurraa jaleewwan PP hawaasa waan nyaatee bulu dhabee qaaleensa jireenyaan rakkatu dararuun hannaa fi saamicha irratti bobba'anii jiran torban darbe irraa eegaluun gatiin nyaataa fi uffata milishaa jechuun qarshii 2,000 hawaasa hundarraa guuraa jiraachuu jiraattonni araddichaa irraa biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Mootummaan abbaa irree bilisiginnaa dinagdee impaaratti gara waraanaatti naannessee fixuun waan ittiin tiksoota barcuma aangoo isaaf uffata bitu dhabee addatti dinagdee ilmaan Oromoo kutaalee Oromiyaa cufa keessa jiran bifuma wal fakkaatuun guyyaa guyyaan saamicha raawwataa jira. Aanaa Lataasibuu keessatti waraanni PP daa'imman umuriin isaanii lolaaf hin gahin jumlaan gara mooraa waraanaatti geessaa jiraachuun himame. Gabaasa qindaa'eef jaalfalmataa lammii. Godina lixa Wallaggaa aanaa Lataasibuu keessatti waraanni murna maafiyaa PP adoolessa 29/2026 daa'imman umuriin isaanii waraanaaf hin gahin dirqamaan gara mooraa waraanaatti geessaa turu. Jiraattonni bakkichaa irraa biyyoolessa Oromiyaatti himan. Akka jiraattonni bakkichaa jedhanitti daa'imman umuriin isaanii ganna 15 gadi ta'an hedduminaan guuraa turuu himuun fedhii isaanii dhala namaatii keessaa daandiirraa fi bakka hojiitti afaan qawween walitti qabanii fuudhanii deemuu dubbatu. Namoonni dirqamaan qaban ammaaf maqaan isaanii guutuun kan nu qaqqabin jiru yoo ta'u baay'inaan 30 hanga 40 akka ta'an ibsameera. Uleewwan Oromiyaa mara keessatti ergamtoonni summii jibbaa Oromoon badhaadhan ammeenyummaa daangaa darbeen ilmaan Oromoo ajjeesuun saamuun qe'ee fi qabeenya irraa buqqaasuun kadhataa taasisuun dargaggoota afaan qawween gara adda waraanaatti erguun irbaata rasaasaa taasisuun dabasuu kanneessaa seenaan hin daganne raawwachuu irratti akka argaman dhugaa ifa galaadha. Chaayinaan gabaasa misaayila furgoggisa gara Iraanitti erguuf karoorfame jedhu dhugaa miti jechuun kuffifte. Bal'ina isaaf jaalbooree addunyaa. Chaayinaan kamisa darbe gabaasa miidiyaaleen Iraan torban muraasa keessatti misaayila ittisa qilleensaa garbarratti dhukaafamu aga 400 kan Chaayinaan argatti jedhamee eegamu aaluun gabaasa kana dhugaa miti tasuma dhugaa miti jetteetti. Dubbii imaan ministeera ajaalaa Chaayinaa Maa'oningi ibsa oduu idilee Beejingitti kennaniin biyyattiin yeroo dachaa dhimmoota barbaachisoo ta'an irratti ejjennu ishee ifa gooteetti jedhan. Gabaasaaleen kun dhugaa miti tasumaa dhugaa miti jechuun Chaayinaan yeroo hunda nagaa fi xumura wal dhabdee kanaaf akka hojjettu cimsitee dubbatteetti. Paakistaan kibxata darbes gabaasa kana cimsitee kan nu kuffifte yoo ta'u gabaasa Islaamaabaadii ergaa kanaaf geejjibaa akka kennitu ibseera. Tilmaamni akkasii hundi bu'uura kan hin qabnee fi dhugaa kan hin taanedha jechuun kutaan miidiyaa waraanaa Paakistaan Inter-Service Public Relations Anadoluutti himeera. Itti dabaluudhaanis tilmaamni akkanaa ifatti fudhatama dhabaadha jedhee jira. Rooyitersi kanaan dura akka gabaasetti Iraan waraana US waliin qabdu gidduutti ittisa ishee deebiftee ijaaruuf waan barbaadduuf torban muraasa keessatti ergaa jalqabaa sirna ittisa qilleensaa ni argatti jedhamee eegama. Geejjibni jalqabaa kun dhiya Chaayinaa Yurumqii irraa balali'ee Iraan osoo hin ga'in dura Paakistaan keessa akka darbu himameera jechuun gabaasni kun maddoota maqaan isaanii hin ibsamne wabeeffachuun ifoomseera.